أكمل وياك أبدأ. ها؟ أصل كنت عشان زيجا ما قرأت في الجامعة. إذا أكون قبل إيش من قرأت مش تقدر ما. تقدر. أكمل وياك أبدأ. Ini isi bicu kayak rata, isi bicu sih kayak rata. Ah, isi, ya cuma. Mali nih. Apa yang itu isi boleh? Tim mau? Me ke kota me merah tu ni. Kasih isi sudah je. Korre madam, maleen korre, ijoolleen kee eessa jiru? Ijoolleen kee. Dhiibbaani. Ishii amma maaltu dhaga'amaa jira? Garaa qofaa? Si dhiqqifataa? Waan na jirtu firaashii illee hin qabduu? Okay. Ijoolleen baay'een karaatti si gargaaramu haala mijeessuu gaafa namni gadi fiigaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha egaan guyyaa irraa akkuma agartan mana obboleettii keenya Mariyamaa Shee Huseen jira. Mariyamaa Shee Huseen jechaan immoo kan yeroo darbe jechaadha viidiyoo garaagaraa yeroo viidiyoo lafarratti maxxanseen ture jalqaba na iyyafattee mana koo dhufuun akka dhukkubsattu naatti himte anis viidiyoo waraabee isinii maxxansee sana booda garaa ishee irratti xannachaadha kan ba'e xannachi sun immoo yeroo lammaffaadhaaf itti ba'e Mariyamaa jechuun nama yatiima guddistudha nama qophaa maatii bulchitudha maatii kan bulchitu immoo hojii humnaa yookaan qansiraa hojjetteeti qansiraan isheen hojjettu isheenis natti himteetti gara booda illee natti himti dhagaa cabsitee dhagaa cabee baattee harmaataa bukaa ifaa baattee hojii humnaa qansiraa baarellaa baattee ijoollee si jiraachistee ture haa ta'u malee garuu garaa ishee irratti xannachi duraan biqilee operaasiyoonii taatee baafattee deebi'ee ammas waggaa 7 booda garaa ishee irratti biqilee baay'ee rakkattee waan itti yaalamtu isin qabdu deeggarsa isin bakkoota garaagaraa teessanii deeggarsa isin bakkoota garaagaraa teessanii gootaniin jechaadha. Operaasiyoonii yookaan yaaliin baqaqsanii hodhuu taasifamee fi jira alhamdulillah rabbil alamin ammas egaa isin fayyaa gaarii irra jirti alhamdulillah akkasiin guutummaa guutuutti fayyituuf immoo wantoota garaagaraatu barbaachisa namni operaasiyoonii ta'e egaa biddeen illee nyaachuun baay'ee rakkisaadha amma madaan seeraan qoorutti wantoota dhangala'aa ta'an wantoonni shoorbaa tarii yookaan maraqii wayii yookaan juusii garaagaraatti kan isin fayyadamuu qabdu akkuma agartan immoo waan irra ciisan illee hin qabdu waan gogaa kanarra kan isin ciistu lafa wanni kuni lafa kanarra immoo ciistee operaasiyoonii taate lafa kanarra ciisu jechuu caala wanti nama dhukkubsu hin jiru. Kanaafuu wantoota barbaachisaa ta'an guutuuniif dirqama asii kaatee immoo barallaa baattii dandeessee dhagaa cabaa cabsitee baattii kan jedhuuf deebii isaa sinumaaf inni isaa meeqa gara Mariyaamaatti isin deebisamee mee egaa hanga ammaatti waan baay'ee isiniin jechuu yaaleera. Mariyaamaan immoo erga yaaliin kun godhamee fi maal akka itti dhagahamee fi haala maarii keessa akka jirtu isinumti nutti himtu. Mee Mariyaama yaaliin sii godhame erga yaaliin kun sii godhame maaltu sitti dhagahama haalli fayyummaa keetii hoo maalirra jirame amma? Amma fayyummaa kootii kun amma erga opportunii gootaniin booda jechuudha. Amma alhamdulillah rabbil alamin amma bicuu bareedduun jira akka ergasiitti amma bicuu baroon jira. Amma bicuu garaa konna dhukkuba malee baroon jira alhamdulillah shukuriin isaan badin umurii keessan rabbiin naaf dheeressu. Amiin bakka jirtan hariittuu iyyuu aara galfadhaa umurii keessan rabba dheeressu. Amiin ilaa kan hin jedhu operaashinii taatee gaamma xiqqoo dhukkubiin sii qannaseera. Bicuun naa qannaseera. Erga operaashinii taatee dhuftee hoo mee wantoonni si rakkisan wantoonni si barbaachisan jiru? Waa tokko wanti na barbaachisan jiru eegan operaashinii ta'ee dhufe bakka waan barbaachisaa ta'e bakka amma wanta ittiin fayyadamu wanta eenyu ta'e hin jiru malee bakka amma baroon jira shukuriin isaan. Erga achii baatee waan akka shoorbaa waan akka wantati fayyadamtu maaltu jira waan nyaatamu maal fayyadamaa jirta? Waan nyaatamu kana
wanta nyaadhu hin jiru kan biraa waan eenyucha kana waan akka mooqaa wayii fudhee bakka Mooqomaan juusii waa tokko wanta kan biraa wanta hin fudhee hin jiru. Jechuun namni deeggarsisii godhe hin jiru? Waa tokko namni deeggarsa naa godhe hin jiru saayyuu siidhuma bitamtee naan siidhuma godhe malee waa tokko deeggarsa wayii wanta hin argadhe hin jiru. Ijoolleen kee maal nyaataa jiru mee? Ijoollee keetii maal nyaachisaa jirta? Ta'uu dhukkubsatteetta duraan maal hojjetaa turte mee duraan natti himteetta ijoolleen amma sirra deebi'anii si dhaggeeffatanu? Amma duraan kanan hojjedhu kanaan dura yeroo yatiiman guddisaa gatii kana ta'ennaan qansiraan hojjedheetan qansiraa hojjedhee ijoollee kana bulchaa kanaan booddee manatti dhaga'amaa dhufee bakka akkuma ta'e itti jiraataa malee waa tokko wanta hin jiraachisu waa tokko rabbi malee waa tokko hin qabu kanaan booddee natti jabaatee hojiin nan dhaabee bakka natti jabaatee nan dhiise bakka hojiis. Mishiga amma mee maaltu akkasii godhamu barbaadda? Mee maaltu si barbaachisa? Amma ariitii kanaan mee maal faatu si godhame barbaadda? Maaluyyuu gaatumnaa godhame baay'ee natti tasna'eedha. Wanta nyaadhu somaan dhugu sooman akka shorbaa kanas uuman argadhe tun argadhe das baay'ee tasna'eedha bakka ishee. Waan irra ciistu kan waan irra ciisu waa tokko hin qabu rabbiin malee uffata halkanii ta'e firaashii ta'e waa tokko rabbiin malee waa tokko hin qabu silumaayyuu jechuudha. Okay, rakkoon qabu gaamee inshallah anis namoota tokko asofsiiseera obboloonni koo biyyoota garaagaraa keessa jiran akka deeggarsa kana irratti hirmaatanii si gargaaran dubbachiisaan jira kan si gargaaranis jiru. Mee walitti deebina gara guyyaarra deebi'eetan dhufa inshallah. Haala jireenya obboleettii keenya Mariyaamaa Shee Huseen egaa waan isheen jettes dhaggeeffanneeti kan jirru. Gara guyyaarra immoo deebinee mana ishee dhufnee ilaalleerraa firaashii hin qabdu waan irra ciistu hin qabdu uffannaa halkanii hin qabdu waan nyaatamu hin qabdu mee gara boodarra immoo waan isheedhaaf barbaachisan hanga humna keenyaatti jechaadha hanguma deeggarsi godhameefiin binnee fi walitti deebinaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboloota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalala isin haa qaqqabu isiniin jecha. Egaan jalqaba irratti mana obboleettii keenya Mariyaamaa Shee Huseen deemnee akkaataa isheen itti jirtu, akkaataa isheen itti ciistu, maalirraa akka ciistu, maal akka isheen fayyadamtu adda baafannee rakkoo keessa akka isheen jirtu ergan hubadheen booda hiriyoota koo waliin jechaadha. Gara magaalaatti ba'ee wantoota deeggarsiisan gara kiyyatti gootan keessaa jechaadha wantoota garaagaraa bitee dhufee jira wantoota Mariyaamaaf bitee dhufe gara keessaa seennee bakka isheen jirtutti bakka hiriyoonni koo jiranitti isheedhaaf nan keessaa nafaana bu'a.
Ayyega kuno amma olan qalamee ka'ee erga olan qalamee ka'ee amma kaaseen lafa kan isin ciistee jirtu kanaafuu lafa gogaa kanarra opereeshinii ta'anii miti otuma operaasiyooniin ta'anii ciisuun maafurri nama qabatu kanaafuu firaashii fidee dhufee jira firaashii afnaa fi olaanis qalamaara wantoota bitamanis siniif hin agarsiisa amaanaa keessan jechaadha kanaafuu mee al tokko naa ka'iiti firaashii kanaaf na suuta jedhi naa ka'i suuta jedhiiti asuma taa'e suuta jedhi afurri taa'e ishii lafuma ga'e garaa kee suuta okay mucaa lafa kaa'eetii qabdan Egaan buletiin keenya Mariyamaa ishee Hussein egaa lafa gogaarra ciisaa turte egaa operaasiyoonii ta'anii lafa gogaarra ciisuu miti qaamni fayyaallee lafa gogaarra ciisuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu immoo egaa deeggarsuma isin gootan keessaa firaashii kunoo waan cinaachi ciisee argalfatu jechaadha. Birlipsi komfortii kana wajjin birlipsi ansoolaa lama qabu ansoolaa lama wajjin jechaadha bitee fidee irra ciibseen jira alhamdulillahi rabbil alamin egaa garaashii keessatti egaa annachi biqilee egaa waan baay'ee nama ajaa'ibudha wanti garaashii keessaa ba'u akkuma agartan jechaadha garaashii keessatti annachi ba'e kanaafuu wanta amma sana garaashii keessaa ba'e egaa biddeenyaa jennaan gurguranda kanaafuu mirindaa kana fideefiin jira saamunaa uffataa jechaadha saamunaa uffataa kan sadan fideefii dhufeen jira mataan ishee kanaafis dhedhaatu barbaachisaaf ture dhedhaaga ani hin argachuu hin dandeenye inshaallah nama ergadhee dhedhaan akkanaa dhufu nan godha inshaallah dhedhaa bakka dhedhaatiif jedheen qibaatii biteefiin jira Kenny. Egaa haala kanaan egaa ijoollee waan qabduuf ijoolleen ishee akka obaasan itti meen deema. Mirindaa kana jechaadha. Ciisuu ta'e ishee. Qibaatiif saamunaadha kuni as kun immoo ollaanis waan jiraniif ollaanis hojjechuu fi danda'u ijoollees qabdi waan ta'eef ijoolleen si hojjechuu fi danda'u kan ga'an jiraachuun isaanii mala ollaan dhufee nyaata bilcheessuu fi danda'a jechaadha. Kuni barbarrii fi shiroo maalidha jechuun hin barbaachisaan jechaadha. Oolaan waan bitamee dhufeef ittoon garaagaraa yeroo hojjetamu barbarreedha kuni barbarree kiiloo 3 jechaadha. Kun zayita abbaa liitira 5 kuni. Kun immoo ruuza kiiloo 5 jechaadha. Kun ruuza kiiloo 5. Kun immoo shunkurtii kiiloo 5 jechaadha. Wantoonni kun wantoota yeroo muraasa qofaaf nyaataaf arra qofaaf nyaataaf oolan jechaadha. Malee jireenya itti fufiinsaa Mariyaamaadhaaf ta'uu hin danda'anii
haa ta'u malee garuu ammaaf oolaan bitamee jira, ruuziin bitamee jira. Xiqqoo ammas hin bayyanatutti immoo mirindaan xiqqaatullee bitamee fiiti kan jiru. Kana fayyadamtee yeroo immoo gara fayyummaasii guutumaan guutuutti fayyummaasitti deebitu wantoota ishii barbaachisan inshaallah yoo rabbi jedhe ingoonaaf jedheen abdii guutuun qaba rabbii gaditti sin qabadhe jechaadha. Kanaafuu obboleettii keenyaaf deeggarsa duraanii kaanee hanga ammaatti gochaaf jirra. Egaa obboleettii keenyaafis gara fuulduraattis deeggarsi garaagaraa ishee barbaachisa. Kanaafuu rabbiif jecha obboleettii keenya kana bira haa dhaabannu jechaan waamicha obbolummaa sanii dabarsuun barbaada. Mee Mariyaam maaltu sitti dhagahame mee deeggarsi kun si godhamuu isaatti? Deeggarsi kun naa godhamuu isaatti baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee gaariin isin galateeffadha. Kan isin aalinaa taatanii lammiinaa taatanii wakiilanaa taatanii na bira dhaabattanii kan du'a koollee kan illee duuti koollee kan du'arraallee na hambiftanii bakka jirtan ariitti umriin keessa na dheeratu jedha. Baay'ee gaariin isin galateeffadha. Rabbiin umurii keessa na dheeressu bakka jirtan ariitti umuriin keessa umurii irraa keessa boqaa ta'u akka ardii kanaa jiraadha umuriin keessa na turu. Rabbiin isin bira dhaabatu akkasiin na bira dhaabattanii deeggarsa naa goota jettanii Rabbiin immoo kan kana caalu immoo kaf godheetuma umurii keessa na dheeressu. Rabbiin fan jaallattan firdoosiin keessa isin akaa'atu. Kana wantan isin baay'ee gaariin isin galateeffadha. Waa tokko wantan argadde kan kanaan duratti waa tokko wantan argadde isin jiru. Daa'imummaadhuma kootiin qabee amma yoo wanaa dirasii waa tokko wantan argadde hin jiru. Amma naara galfachiiftanii du'arraa na hambiftanii jettan baay'ee gaariin isin galateeffadha. Aara galfadha duuniyaa akira aara galfadha. Rabbiin duuniyaa akira aara isin galfachiisu bakka jirtan ariitti. Umuriin keessan immoo haa turu. Baay'ee gaariin isin galateeffadha. Mee obboloota keenya biyyoota garaagaraa ta'anii keessumattuu yeroon ammaa kun yeroo dhibeen koronaa jedhamu addunyaa kana raasaa jirudha. Obboloonni koo immoo baay'een isaanii hojii hiikaniiti kan jiranu. Hojii dhiisaniituma mana ta'anuuti rakkoo keenya caalaa rakkoo isiitu caalaa jedhanii lubbuu kee du'arraa rabbii gaditti lubbuu kee du'arraa baraaruuf deeggarsi godhanii obboleewwan koo dhiiraaf dubartii jechaadha. Rabbi isaan irraa jaallatu. Meemee naa eebbisi meemee garaa dhaal tokko gaa. Bareechee rabbisa akkuma du'arraa na bararan du'arraa jira haa bararu. Rabbi naara galfii jiraaf haa kennu. Rabbi waan dhufe kanarra jira har'aa haa dabarsu. Rabbiin jira har'aa haa dabarsu. Umuriin jira haa dheeratu. Rabbiin du'arraa jira haa bararu. Akkuma jarri aara na galfachiisan biyya jiran maarii xaaraa haa galfatan. Duuniyaa akira aara galfatan bareecheen baay'ee gaariin galateeffadha. Rabbiiniif immoo umurii jara naaf haa dheeressu. Rabbiin du'a jaraarree Rabbiin illee du'a kanarraa jira haa baraaru. Rabbiin jannata firdoosiin keessa jira haa keewwatu. Akkuma jarri aalii ta'anii wakiila ta'anii wakkalama Rabbiin haa wakkalamuuf. Duuniyaa akira aara galfatan duuti jara hin argin. Umuriin jara haa dheeratu. Riskiin jara haa bal'atu. Ammas kaf godhe raamana kennuuf. Kanan galateeffadha baay'een galateeffadha. Egaa obboloonni koo biyyoota garaagaraa keessa teessanii deeggarsa kana irratti hirmaattan hundumti keessa hunduma dhiifama hunduma keessan rabbi isinirraa jaallatu jazaa keessan rabbi jannataan isiniif adeebisu. Anis obboleessi keessan Abdii Geetaachoo Abbabeegaa amaanaa keessan jechaadha. Bifuma isin agartan karaan bakki isheen jiraattu kun magaalaa Jimmaarraa xiqqoo hin fagaataa karaan isaallee baay'ee caccabaadha. Bakki kun bakka ambaruudhaaf Raamadaan 27 waan akkasii keessa deeggarsa koone bakka naannoo sana jechaadha bakki kuni. Baay'ee fagoodha magaalaarraa illee deeggarsa kana akka asiin ga'uuf immoo amaanaa keessan natti kennattaniitu anis amaanaa keessan kunoo haala kanaan akka yaalchisneerraa amma mana ishiitti immoo waan isiin irra ciistu kana finneefii jirraa hoolaallee finneefii jirraa gara fuulduraatti immoo yeroo isiin baay'inattee dhibee isiirraa immoo fooyyoftu waan isiin shunkurtiillee wayittiin nagadattee jira bultu akkasiin kana booda operaasyooniin yeroo lama garaansii baqaqee yeroo lama garaansii keessaa xannachi ba'e waan ta'eef waan illee daldalattee baatee galtu kuduraa muduraalee daldalattu akka deeggarsa goonee fi bor illee akka deeggarru waamicha isinii dabarsuun barbaada.
sagantaa kana isin maallaqa ergitanii an akkan as fiduuf qobaa koo wantan godhe tokkollee hin jiru obboloonni koo dadhabee osoo hin jedhin dhoqqee keessa nafaana achi as dhufan baay'ee kanan galateeffachuu barbaadu na cinaatti argamu gama kaameraamaaniitiin obboleessi koo baay'ee kabajuuf jaalladhu Abdusalaam Warquun afaana jira gama konkolaachisummaatii fi bakkeen meeshaa garaagaraa bituutiin nafaana cinqamanii wantoota garaagaraa hoolaa maal wantoota nyaataaf ta'an firaashii maal hanga binnu duraanillee nafaana dhiphachaa turan kiyyaa dhugaasaaf magarsaa buzunee baay'ee galateeffachuun barbaada maqaa kootii fi maqaa hordoftoota koo hundaatiin kanaafuu deeggarsa kana hanga ammaatti na waliin gootanii obboleettii keenya kana yaalchisuu keessaniif baay'een sin galateeffachuu barbaada egaa deeggarsi keessan boriftaanis illee itti fufeeti obboleettii keenya kanaaf kan ta'u qabu wantoonni kun yeroo muraasa qofa siqanii fayyadu amma immoo qarshii irraa hafe amaanaa ergame keessaa qarshii irraa hafe jechaadha kunoo fideefiin jira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 qarshii 1,900 jechaadha qarshiin kun wantoota bibbitamanii fi amaanaa isheef ergame keessaa kana fedha qarshii 1,900 ishee egaan obboloonni koo hanga ammaatti deeggarsa garaagaraa na waliin gochaa turtaniittu hunduma keessan rabbi jaza keessan jannataan isiniif kaffalu egaa sagantaan keenya har'aa dheengaddaa kaasee hanga har'aatti jechaadha obboleettii keenya Mariyamaa Shee Huseen deeggarsa gootaniif bifa garaagaraatiin isin biraan gahaa turreerraa bakka jirtan maratti galatoomaa viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan gama yuutuubii kiyya kana akka jabeestan waamicha obbolummaa isinii dabarsuun barbaada ulfaadhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatu an obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture magaalaa Jimmaarraa nagaatti ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa